السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تنجلتو فيا ويا حواسني أنا جلتو أنت كيس مغانا غانولتني دي فما ولي نمو دوكنا كيسا جرا إذا ربي دوكنا كيسا يفتنو أباسو دي فما سنجتشاتي إذا سنر رابطي دوكنا نمو دي فما حواسني ولي نجراتا جرو في منا في جلتو أنت كيسا ربنا غاسنا قولو ورفتني شير لايك سبسكرايب قولو دغتنا وركيسو ما تثاني لفتني فيديو داوتني bakka jiraatanii kanatti aansuudhaan waan nama ajaa'ibu yoo amma kana yeroo keessa jiru kana keessa zabana ummanni guddatee ummanni biyya ummata biroo hoggaa ilaallu teknooloojiidhaan waa hunda of oolchuudhaan biyya ofii guddisuudhaan akka biyya namaatti meeshaan binneef akka biyya namaallee hin kajeelle waa adda addaa biyya ofii guddisanii biyya ofii bareechanii hawaasa ofii gammachiisanii hawaasa ofii jiraachisaa jiran keessatti immoo biyya keenya keessatti waan nama ajaa'ibaati. Hawaasni gaafa rakkate mootummaatti hiriira bahuu dhiiseeti mootummaan biyya keenya hawaasatti hiriira bahuutti jira jechuudha. Yeroo ammaa kana yeroo mootummaan hawaasatti hiriira bahu taate waraanaa fi hawaasa wal deeggareetti hiriira baha. Garuu gaafatti rakkoo keetiin ibsadha rakkoo keetiin labsadha jettee gadi baate yookiin ni himadha jettee yookiin ammoo gabayaa qaala'uu ta'e jireenya gabrummaa cimatu ta'e waa tokkoof gadi baate. Deebiin kee rasaasaa jinaazaa kan keessa nyaata yookiin aduu keessa ol aduus jinaazaa kan gosa deebiin kee akkasitti argatta jechuudha. Garuu mootummaan gaafa hiriira hawaasa irratti bahu fedhe jeranaalootaa fi hooggantoota gurguddootu dura bu'ee deema gaafa nama arrabsuu fi olola oofuudhaaf deeman jechuudha. Yeroo san keessa jira waan nama ajaa'ibaa waan akkaan nama kofalchiisaas. Egaa kana biraan dabarree immoo rakkoo walxaxaa deemaa jirtuu fi walitti dabalamaa deemaa jirtu malee wanta furmaata argaa jiru hin jiru. Yeroo tokko tokko gaa irra gadi ciisanii ilaalan namni kun eenyummaa ofii wallaalee ta'u hawaasni gowwaadhaa akkuma fedhetti gowwoomsee jiraachisaaf ta'uu naaf hin galu yaada isaanii. Eenyutu eenyuuf ergamuu ture eenyutu eenyu waliin nyaataa ture eenyutu eenyu waliin tahee uummata Oromoodhaa dararaa ture uummata Oromoo fixaa ture jedhee uummanni ni wallaalaa yaadu silaa kana jennee ni fudhatu dandeettiidhaan ni fudhachuun rasaasaanuu jechuuf ta'uu deebii kana nuuf hin galu malee zabana yeroo uummanni waan nama ajaa'ibu keessa biyya Masrii keessatti uummanni shaadaa yookiin barumsaadhaan argatu jennu wuxxeetii barumsaa hanga loltummaa baratutti. Maaliif barattoota hojiidhaaf deemu yookiin akka doktorummaa argatu yookiin biyya alaa bahuudhaaf cimina isaanii dhaabbaa fixatan gara leenjii askaratti seenaniiti leenjii waraanaa baratanii sana baadatti shaadaa guutuu waliigalaa argatanii jedhu. Suni waan irra isaan dhufanii waan ammoo duraanutti jiran waan ammoo namni baratee olitti guddatee itti dhufedha. Garuu amma ammoo yeroo ammaa keessatti biyya keenya keessatti nadhoon ulfaatis jaarsi buleessi mana jirus dargaggeessi madarasaatti jirus kan barumsatti barsiisaa jirus hundinuu akka leenjitanii jedhanii leenjii fokkataa leenjii oduutti illee hin tolle fuulli illee hin tolle kushaabbi goosisaa jiran. Ani akka isaan goggodhan hin beeku qaamni namaa goggogee jira qaamni namaa dulloomee jira muka gogee akkamitti addalama mukni gogee hin caba malee addalamu. Dubartii ulfaatis irraa baasanii waraana taajaniini jaarsa buulessaanis koo qaban kee daddaafiti amma radhuuti waraana ta'e jechuuni wallaahi waan akka nama ajaa'ibu zabana hamaa keessa dhufnee rabbi kana keessaa nu baasu rabbi hamtu nurraa qabu. Zabana dhiirinis dhalaanis rakkoo takkaan uumamnee rakkoon takkitti guutuma uummataa qabatte waan nama ajaa'ibu keessa warrooti buqqaanii miidiyaa irratti himataa jiranis kaan haadholee mucaalee gattee kan deemaa jirtu uummata raayyaa kana keessa waan akkaan nama gaddisiisu garaa nama hammeessu. Sintiri jaalleenyi ባለቤቴ የት እንዳለ አላውቅም። ከሁለት ልጆች ጋር ከሶስት ልጆች ጋር የሚሉት ብዙ ናቸው። የሚያሳዝን ነገር ላይ ነው ያለን። ህዝባችን ከውጭ ሀገር ያለውም እየተቸገረ
ከሀገር ውስጥ ያለው ደግሞ የተቸገረ ቤታችሁ እየተቃጠለ የማይረዳት የተቸገረ ስላለ አገር አለ የሚል አለ ወይስ ሰው የለም ወይስ? ይሄ ለእኔ ጥያቄ ነው። ውጭ ሀገር ያለውም እየተቸገረ አገር ላይ ያለውም ደግሞ አገር ላይ የራሱ አገር ላይ መኖር ያልቻለ ደግሞ ሸሽቶ እንዳ እንትና እየኖረ ያለን ነው ለማለቴ ነው። ይበቃለሁ። በዚህ ላይ በላይ ደግሞ አላውቀውም አማርኛ። ይኸው በቀን በእስክሪብቶ ጥፎኝ ምስጡኛሉ። ይህንን እየተማርኩ ነው በአንዳንድ ነገ ተምሬ ደግሞ እመጣለሁኝ። ከናፉ ፋጭኑሌ ጋር ተኮ ሀተውቲ መሌ ረኮን ummata keenya barana keessa bahee ummata Oromoodhaan manni kan irraa gubatee kan lubbuun madaahee kan qaamni madaa'ee qaamni hiratee kan lubbuu dhabee darbe osoo koo gad dhaabbadhu koo gadtaa hin jeeniin ammaan lolli biraatti banamuudhaaf wanni deemaa jiru uummanni sodaa keessa galee jira rakkoo keessa galee jira jechuudha. Isaafis gubuudhaaf kan deeman isaafis buqqisuudhaaf kan deeman wanni deemaa jiru. Kanaafuu gaa dubartiinis kaa hidhadhaa, jaarsinis kaa hidhadhaa, dargaggeessinis kaa hidhadhaa. Biyyattiin waraana ta'uudhaaf deemti jechuun kana jechuun kun kan agarsiisa. Garuu biyyi uummataa misooma biyyattii kan gana bokkaa qabdu midhaan facaasan irraa margu, asaakilta facaasan irraa margu akka gaariitti bareechitee jiraachiftee nama jiraachisuu dandeessu. Biyya hiyyeetti biyya uummataa gadii godhuun waan nama gaddisiisu waan nama ajaa'ibu biyya abbaa malee hambisuudha. Biyya uummataa biyya biyyoo malee woo hin jirre biyya dhakaa malee woo hin jirre awwaara galaana shawaa fi dhakaatti gurraacha malee woo hin jirre keessatti namni imaaraa fooqa meeqa kan ijaaree nagaan jiraataa jira. Jireenya ofii fooyyeffatee jira. Bishaan lafa meetira 40 meetira 60 qofforee achi keessaa baasee lafa obaasee jiraataa jira jechuudha. Garuu nuti lafa qofforuus hin barbaannu rabbiin nu uume uumama qabeenya uumamaa qabnutti fayyadamuu dhabuun keenya kun hundi mootummaa biyyaaf yaaduu fi uummataaf yaaduu dhabuudha wanti tokko na biraa jiru jechuudha. Yoo ibsinee maddii lamman ilaallu taa'e biyya namaa keessa geenyee deemnee agarre rakkoo biyya teenya jirtuu fi rakkoo biyya namaa jirtu walitti dhufu. Biyyi namaa mootummaa gahaa fi mootummaa seeraa mootummaa uummata isaa jaalatu mootummaa uummata isaa kabajuu qaba. Garuu biyya jiidhaa biyya magariisaa biyya qabeenyaa uumamaa hin qabu. Waan wal kabajaniif waan biyya ofii kabajuu fi waan hawaasa ofii kabajuuf immoo rabbiin rizqii itti kennee nagaan jiraataa jira. Biyya keenya immoo jireenya qaalahee lubbuun namaa akkuma bineensaa bakkuma argee dhoofamaa deemu mana hidhaatii fuudhee ajjeefamu suma nagaan bobbee galu jaartii ta'e bira si bira fuudhanii ishii gudeedu si biratti jeesu. Cubbuun akkaan dabarte mushurroo nama jaarsaa jaartii irra wal fuudhe lammoo walirratti jeesu. Haadha duratti ilmoo ishiin bara meeqa guddifattee ilma kiyya kana malee qabu jettu bira dulloomte irratti fuula fudha jettu fuula duratti jeesanii arte kasi wucci tana shi kasi janii dhiichadha ishii dhahaa ari'u. Biyya akkasiisa kana keessatti jiraataati qabeenyi uumamaa akkanaan addunyaan biyya biraa irraa dhuftee itti fayyadamti malee biyyatti abbaan biyya irratti itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kan hoggaa dubbatan ammoo zareenyi nati warra namaan jiru jira. Kun biyyattii walumaa galattuyi. Walumaa galatti biyyattiin kan dhufee nama nyaatuu fi kan dhufee qabeenya ishee gurguratu malee kan nama nyaachisuu fi kan biyyattii nagaa godhu hin argamne takka. Yoo argamne arguuf jirra. Fayyaataa jiraadhaa walumaa nagaa ta'u rabbi nagaa numaa godhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Eegaa jiraadhaa fayyaataa.